Ashama harka fuunee nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkaa fi haala jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obboleen kiyya jaalatamuu fi kabajamu akkasuma hordoftoota kaayyoftuu akkam jirtu nagaa keessan aan obboleettiin keessan boonee intartimentii nagaa kooti galan rabbi guddaa faatu baga rabbiin eegamtanii guyyaa isaatti kan keessan hundumti keessaniyyuu aamiin baga walumaan guyyaa har'a keenyi warra du'an irraa adda baanee warra rakkatan irraa warra cinqaman irraa warra sireetti galan irraa adda baatanii warreen fayyaa keessan taatanii guyyaa isaatti kana keessan galata galchaan waaqayyoof laadhaa warra dhibamanii sireera jiraniif akkuma kana warra rakkatan warra harka namaa laadan waaqayyoon akkaataa rakkina isaanii fi akkaataa caba isaaniitti isaaniif haa birmatu jecha akkuma kanallee warroota osoo hin jaallatiin warra mana isaarraa godaanii osoo hin jaallatiin guyyaan isaa waaqa biraasaa ta'uu nama biraa warroonni osoo akkan taanetti mana yaalaa osoo hin deemin osoo dhibamanii hin yaalamin osoo dhukkubsatanii namni dhaqee isaanii hin gaafatin warroonni harka namaatiin lubbuun isaanii akkan taanetti darbe waaqayyoon jannata qulqulleettii isaan dhaalchisu jedha kadhannaa keessaniin gamoonuma yaadadha. Waaqayyoo warra hafeef nagaa biyya keenyaaf nagaa saba keenyaaf nagaa haadha keenyaaf abbaan keenyaaf biyya keenyaaf kun walii galaatti waaqayyoon biyya gaddaa taatee jirtu kana biyya gammachuutti nuuf haa jijjiiru nu hunduma keenya gammachuun haa dhageessisu. Tolee obboleettii keenya har'a mana isheetti dhufeetiin jira isin nama yaaddanii booneen eessa jirti jettanillee kaayyoftuu bin gaafattanii hordoftoonni kaayyoftuu kasamtanii jirtanii maal jechuudha maaf nama yaafattan mana kaayyootti na argatanii beektanii shani gaafattanii annama yaadamu miti maal jechuudha maal yaaddaniiti እና ወሉማ ገለቲ በገና ጋር ነደን ፌቲን ጅራ ገለታ ዋቀየ ነጋኪያ እስን እንደ በገና ጋር ታተኒ ሆርዶፍቶኒ ካየፍቱ ቡሪ ካየፍቱ ቢፍ ማቲን ታኔ አሱማ ማቲ ታወር ማቲ ታተንሞ ጀጀቤሳኒ አኩማ ከሌሳ እሺ ቡኬ ዳወዳ ላይኪ ኮሜንቲ ሼሪቲኒ በከድጎ ቆረሽ ሰሬሳ በካ እሺ እንጀባቹ ቀብዱትሙ እሺ ጀቤሳ እሺ ቆፋሶን ታኔ ወንድ ከሰኒ ያከወል ጀቤስተን አከወል ወርጋርተን አከወልን ተፈኒ ዳምስ ቦኒ ኢንተርቴንመንት ቶሌ ሀረማሊፍ ማኖቦሌቲ keenyatti dhuftee ammoo mana kaayyoftuu bi maal guutaa mana intala keenya maal fuuta jettanii yoo nagaafattan hin dandeessa marga keessan gaafachuu dandeessanii mana obboleettii keenya kaayyoftuu bitti kanin argamee gaafa kiroomii keessa baatee koongiraattiin jennee turre guyyaan sunis akkuma ta'etti kiroomii keessaa ba'u irribaa isaa sa'atii yeroo eeraa laayivii irra turan isa yeroo eeraa halkan hirriba malee laayivii irra bulan irraa kiroomii keessaa ba'uu isheetti baay'ee gammannee koongiraattiin jennee turre har'a ammoo piinkoodii moo maali jedhanii maal jedhama maqaan sanatti bakka warri itti jirtan warri argattanii jirtan jechuudha. Nullee gana reefi ijoolleedha iddoo sana hin geenye garuu hiixachaa jira qabu fedhicha jechuudha. እና ወልማ ገለቲ ገመቹን kan duraa son taane kan ammaatu caalaafan nomo keessatti nafiini jeetiin baga gammaddi jechuun dhufe obboleettiin keenya baay'ee tattaafattuu fi baay'ee jabduudha nama akkasii biraammoo bira dhaabattanii yoo sappoorti gootanii namni kun ciminni isaa itti fufaa jechuudha nama kamiyyuu yoo ta'e nama tattaafatu tokko nama hanga humna isaa hanga dandeettii isaa namas gargaaraa ofis gargaaraa namas jabeessaa ofis jabaachaa nama tattaafatu tokko sappoorti gochuun dirqama keenya jechuudha dhugaa rabbii dirqama keenya maaliifi nam tokko yoo gaafa jabaachaa deemu nam tokko gaafa cimaa deemu atiin ammoo yoo sappoorti gooteeni haamilee ta'aa deemaa jechuudha isin galee waan keessa isaa jirullee yookaan waan keessa ishee jirullee namni baastee dubbatti yookaan itti hojjetti jechuudha kanaafuu nama tokko gaafa ajaa'ibsiifattan sappoorti gochuun dirqama keessanii jabaadhu jechuun dirqama keessanii isin jechuu barbaade dhugaa dubbachuu fi kaayyoof kana ani akkuma nama kamittiyuu hiriyaadha walitti siqnallee badii kiyyallee fedhu badii ishillee hin fedhu haa ta'u garuu dubartii cimtuu fi dubartii bakka ningaa jette sana ga'uuf tattaafattu akkuma kanallee nama bakka namaaf illee waan gaarii yaadu nama yeroo rakkinaa qofa yeroo gammachuu qofa si faana kolfoo osoo hin taane nama yeroo ati rakkatte illee si faana bo'u yeroo gammachuu nama sirraa dheesse yeroo rakkinaa immoo nama sitti dheessu yeroon sinii jedhu namni kamuu kan madaaltu ati gaafa gammachuu osoo hin taane gaafti gammachuu ofiisaatu gammachuudha
maaliif gammachuu abbaa barbaade duukaa dabarsitaati jechuudha. Nama kam faana dabarsitaati. Nama sin beekne duukaalee gammachuu kee dabarfachuu dandeessa jechuudha. Isinii galee garuu gaddarratti kan biratti argamu yoo baay'ate namoota muraasa jechuudha. Namoota muraasa isinii galee yeroo kana ammoo namni yeroo rakkinaatti isin bukkee dhaabatu yeroo kamuu isiniif waa hunda ani illee hanga danda'ame kaayyoof maal jechuun ture yoo na jalaa bade maal jechuun ture guyyaa tokko qofa madaamiin mana na ariite jechuudha. Madaamiin mana gaafa na ariitu eessa abbaa kiyyaa lixaa maaliin godhaa wayi jedhee gaafa maraadhuuni gaafa sana xiyyaararra dhuftee isaa lafa dhuftee isaa hin beeku waan dhufuun bakkeetti isheen argee innaa walumaa galatti qoosaa yooma keeyyallee jechuudha. Dhugaa dubbii dubbachuu fi kaayyoon nama tokko nama booree qabu booree waan jedhanii beektanii nama booree qabu darbeellee nama illi kanyaa isa jiran sana jechuudha. Nama akkasiiti nama cimtuudha walumaa galatti jechuudha. Dhugaa rabbiyaan hangan ishee ilaaletti har'abbiin mana ishee jiraaf yookaan ammoo viidiyoo ishee kana keessatti osoo hin taane kaayyoon namaan baay'ee ajaa'ibsiifadhuudha jechuudha. Sababiin isaatu injiraami jechuun yeroo kana namoonni tokko of xiqqeessu yookaan ammoo shamarran gadi qabu maalii wanti jedhamu jira yeroo jechi kun ka'u jechuudha. Akka dhiiraa dubartii akka dhiiraa gaafa jedhan dubartiin maalii warri jedhan jiranii jechuudha. Kuni akkuma aadaatti amaleeffannaa warra keenyarraa fudhannee injirti fakkeenyaa fi dhiirti akka durbaallee jira dubartiin akka dhiiraallee jirti jechuudha. Dhiirti akka durbaa yeroo isiniin jedhu immoo dubartiin maalii jechuu dandeessanii gaaffii sirrii gaafachuu dandeessu. Gaaffii sirrii dhalli gaafatamuu kan qabu dubartiin maalii kan jedhu dubartiin fakkeenyaaf dubartiin laaftuun jirti. Dubartiin waan hundumaatti harka laattu. Dubartiin waan hundumaaf kuftu. Dubartiin rakkina tokko dandamachuu hin dandeenye jechuudha. Dubartii ho'a dandeesse qorra hin dandeenye yookaan immoo dubartii qorra dandeesse ho'a hin dandeenye dubartiin akkasii jirti jechuudha. Dubartiin wantoota kana hundumaa iddoo tokkotti dandeessu immoo jirti jechuudha. Dhiirrillee ammoo akkuma dubartii dadhabduu sana dhiirri dadhabaan jira jechuudha. Isinii galee dhiira akka dubartii akka dhiiraa wanti jedhamus akkasiiti jechuu barbaadeeti. Walumaa gala kaayyoon akka dhiireedha jechuu barbaade yeroo kana immoo dhiirri shamarran caala jechuun jiru. Warri shamarran illee nanga sasiinaa yookaan immoo daawun boonee naaniin jedhiina warroonni dhiiraallee immoo ol of hin godhinaa jechuudha. Nullee caaltanii garuu akkuma uumamaatti kuni waaqayyoomatu kaa'e akka irraaf jalaatti jechuudha. Jabaa dhiira godhee nuti akka ammayyuu ammatti yookaan immoo akka dhaloota qubeetti haa jennuyyuu malee akka irraaf jalaatti sana waaqayyooma biraa dhufee waaqayyoomatu isaaniif nuu olitti isaan kennee kanaaf isaan jala akka jirru waaqayyoomatu murteesse waan ta'eef isa kana homaa gochuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu kun dubartii akka dhiiraa wanti jedhamu dubartii jabduu jechuudha. Kanaafiyyuu nullee walirraa ilaallee haa jabaannu jechuu barbaade. Inumaayyuu immoo kaayyoo keessan waan tokko gaafa niin godha jettan wanti duubatti isin deebisu yoo jiraatillee wanta duubatti isin deebisu sanaaf harka laachuu osoo hin taane niin godha waan jettanii eegaltan sana dirqama gochuu qabdan. Tariitii wanti isin niin godha jettanii eegaltan kun isin milkaa'uu dhiisuu danda'a. Isin milkaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu yoo har'a isin milkaa'uu baate yeroo sadaffaa yeroo arfaffaatti yeroo shanaffaa yeroo jahaffaatti yeroo torbaffaa yeroo saddeettaffaatti illee isin milkaa'uu danda'a jechuudha. Inni guddaan garuu abdii kutachuu dhabuudha. Niin hojjedha wanti jedhame sana hojjechuudha. Niin gaaddoo jedhame sana gahuudha. Gahuu yoo baatan ammoo akkuma amma isiniin jedhe tattaafachuudha jechuudha. Isinii galeemi. Kanaafiyyuu akkuma kanallee gaafa namatti dhiitan qulqullummaa keessanii sharranyaa yookaan miqqeenyummaatiin osoo hin taane keessa keessanitti waa qabachaa osoo hin taane fakkeenyaaf aniin booneen kuni gurraattii yoon ta'e yookaan ammoo diimtuu yoon ta'e gaafa boonee argitan bifa boonee kana fakkaattu gaafa nama bira argitan bifa namaa sana fakkaatu osoo hin taane yaani gaafa namatti siqxan eenyummaa keessan isa sirrii amala keessan isa sirrii sana namatti siqaa jechuudha. Isinii galee akkuma kanallee guddachuu nama kamiitiyyuu guddachuu kiyya jedhaati gammada. Maaliif nam tokko gaafa guddatee namni kun rakkina gaafa of danda'e akka mataa isaatti gaafa of danda'e atiin kun immoo gaafa qabaattee namni kun yoo rakkate dhufes rakkisa. Maaliif ree atiin fakkeenyaaf amma utuu qabaattee utuu waan tokko harka kee jiraate nam tokko tosii jala si bira dhaabatee yookaan kan beela'u ta'e nam tokko si bira dhaabatee qullaa kan jiru ta'e kan aamutu ta'e kan qorri dha'u ta'e
atiin qabaatee soo jirtu nama hatti biraan jabaattu jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabdare gargaaruu ni qabda gama kamiin gama maallaqa keetiin jechuudha. So namni tokko immoo rakkachuurra gaafa namni tokko immoo of danda'ee hanga tokko hirkattummaa jalaa bahee jechuudha. Gargaarsa nama kamiituu jalaa bahee of danda'ee jechuudha. Kanaafiyyuu nama kamiifiyyuu gammadaa nama kamiifiyyuu immoo akka nama kamis akka mana nama keessanitti ilaala guddina nama kamis akka guddina keessanitti ilaala. Sababiin isaatu waaqayyo nama keessi isaa qulqulluu yookaan ammoo nama sharrii nama irratti yaanne sharrii maal jedhama yoo oromiffaanii miqenyummaa isaa jedhamaami miqenyummaa sharrii miqenya akkasumatti moo kanaafiyyuu keessan qulqulluu namatti siqaa jechuu barbaade yeroo ammaa kanallee namni eenyummaa sirriitiin namatti siqu hin jiru. Namoonni baay'een si fakkaatanii bor nama biraa fakkaatanii namoonni baay'een guddina namaa irratti kan aadan jiranii. Kanaaf yeroo ammaa kanatti illee nama eenyummaa sirriitiin namatti siqu argachuuf osoo hin taane haa ta'u garuu hin jira namni tokko dhugaa rabbii hin jira. Innaa walumaa galatti taratii isinittiin baay'isee haa oduu isinittiin baay'isee boonee yeroo hundumaa oduu jaallatta oduu isinitti baay'istee akkanaan hin jenne maaliif ree yuutuubaroota ta'uuf deemaadhaan of kaate. Kanaafiyyuu warra yuutuubaroota immoo oduu jaallatu ree. Kanaaf isa kana wal dandeenya jechuu barbaade yoo odeessitu maal jettanis walumaan qofaa kiyyaatti jechuu barbaadeeti. Innaa kanan isinin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf obboleetti keenyaaf piinii ishee waan deebi'eetaniif har'a mana isheetti argame. Piinii deebi'uu jechuun kalaas miseensa yuutuubii isa sirrii ta'uu jechuudha. Kana booda yoo dalagdee irraa nyaachuu kan itti dandeessu. Akka nam tokkotti yoo ati cimtuu taate akka nam tokkotti yoo ati waan eegalte sana niin hojjedha jettee muuxannoo qabduun beekumsa qabdu yoo irratti hojjette kana booda hojii uummatte jechuudha. Osoo akka maaltee biyya abbaa kee yoo galtee illee biyya ormaa kanatti illee machi wanti namaa mijatu hin jiru. Wanti hundumtiyyuu akkuma argitan kana har'a gurraacha bor deemaa hunduu buburree waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti piinii namaa deebi'ee jechuun jireenya tokko yookaan immoo wanta tokko jireenya kee keessatti lafa kaa'atte jechuudha. Yoo maal ta'e yoo hojjettan malee piinii deebi'ee jechuun callisee saanduqni qofaa si lakkaa'aa miti yookaan immoo akkaawuntiin qofaa si lakkaa'aa miti jechuudha. Isin yaleemi. Kanaaf jennaanii obboleetti keenya piinii waan deebi'ee fi yeroo koroomii keessaa ba'anirra isa har'aatu waan nama gammachiisuu fi maaliif obboloonni baay'een kan yuutuubiin baay'ee boodatti kan deebise baay'eetu jira. Kana keessa hundumaa dabarsee waaqayyoon ishee gargaaree wanta hojjette irratti lifaatii ishee irratti gaafa akkasitti gammadu immoo gammachuu obboleetti kiyyaa hirmaachuun dirqama wanti na jechisuun jireenya kiyya keessatti wanti na jibbisiisu yoo jiraate nama karoora ala narratti dawwalu dhugaa rabbi tokkicha. Dhiifama obboleeyyan viidiyoo kiyya addaan jalaa kutanii walumaa galatti obboleetti keenya baga gammade jechuun dhufee isin jechuu barbaade naaf kolchaa. Hundi keessan iyyuu waaqayyoo warra iddoo kana hin geenye iddoo kanaan isin haa geessisu. Warra iddoo kana geessan immoo irratti hojjedhaa callistanii piinii nu deebi'ee jettanii kalaas miseensa yuutuubii taaneera jettanii taa'uu osoo hin taane muuxannoo qabdaniin beekumsa qabdaniin irratti hojjedhaa jabaadhaa wal jabeessaa sapoortii wal godhaa isiniin jechuun dhaamsa boonee intartimentii yoo fitan mana kiyyallee kottaa kiroomii keessan jira ammaaf garuu gaafa kiroomii keessaa baanee akka kanatti teenyee waan haasofnuu fi kanaafiyyuu mana kiyyallee warri mana shaashee jirtan mana kaayyoof warri jettan koottaa mana kiyyaa isiniin jechuun niin jaalladhaa. Obboleeyyan kiyya jaallatamu kabajamu hunda keessaniyyuu waaqayyoof jecha isiniin jaalladhaa. Waaqayyoof innan isin jaalladhu waaqayyoollee akkuma kanatti isinaa jaallatu wal jabeessaa kaayyoof atillee bakka gammaddee jabaadhu kanarratti jabaadhu hojiin kee kana booda dhuguma bakka feete sana ga'uuf dhuguma kaayyoo eegalte fi qabda yoo taate dhuguma karooraan eegalte yoo taate dhuguma irratti hojjedhaa niin fayyadamallee muuxannoon keessa jirurree baasittiin hojjedhaa. Waan an baasittiin hojjedhu kun immoo hawaasni kiyyallee irraa barachuu danda'u obboleeyyan kiyyallee hin fayyada waan jettu wanta ofitti amantee wanta kun nama fayyada jettu of keessaa baasitii hojjedhu sodaa tokko malee. Isiniin jedha obboleetti kiyyaa gammachuun keetti haa fufu. Waaqayyoo hamaa sin agarsiisinii gadda sin agarsiisinii gaarummaan keessa akkuma kana. Amma sirraarratti dawwalame dhugaa waaqa jana kanaan jenne obboleeyyan. Walumaa galatti viidiyoo kiyyaniin xumura hundi keessan iyyuu waaqayyoof jecha isin jaalladhaa jabaadhaa isin jechuun dhaamsa kiyyaa iddoo obboleettiin keenya geesse kana gaa keessattuu obboleeyyan kiyya biyya ormaa jirtanii hojii uummadhaa waaqayyoommoo nama hojii uummata irratti hojjetu isin haa taasisu hunda keessan iyyuu waaqayyoof jecha isin jaalladhaa jabaadhaa
wal jabeessaa sappoortii wal godhaa waliin tuffatinaa isuma isin har'a godhatti ilaaltan tuffurtu iddoo guddaa ga'uu danda'a waan ta'eef gaafa nam tokko iddoo guddaa ga'e immoo namni kun naman kaleessa godhatti ilaalaa ture namni kun naman kaleessa godhatti tuffachaa ture waan jettaniif hojii keessan har'atti waan sheeneffattaniif yookaan immoo waan itti qaanfattanii fi nama tokko inuma nama kan ta'e in tuffatinaa nama isinii gadis nama isin olii nama isinii gaditti ilaalina nama isinii olii immoo akka gaaraatti ilaaltanii nama waliin caalchisiinaa kanaaf iyyuu hundi keessanii ija tokko wal ilaalaa wal jaaladhaa wal kabajaa sappoortii wal godhaa jechuun dhaamsa boonee intartimentii mana kiyyallee goottaa obboleettii kiyyaatillee gammachuun keetti haafuufu ammallee nu jenne hojjedhu kana caalaatti immoo akka gammaddu gamanumaan kadhannaa kiyyaa hawwii kiyyallee hundi keessaniyyuu isin jaalatamtoota.